are you? My name is Zinna Seta. I am from in Ethiopia. I am baby cooking in Ethiopia. Put this into madam. Wayne malacho. Wayne. Bakka jirtu bolota nagaa waaqa isiniif ta'u bakka isin jirtanitti nagaa isin gaawwachuun daganne kolfattan gorii dhiifama. Nagaa keessanii jirtu fayyuma jecha baattu ani obboleettiin keessan nagaa kooti galata waaqayyo haa ta'u. Mucayyoon mataarra nu deemteen isiniin jee bara. Mataarra nu deemtee kan amma madaamiin dhageessee akkam akka isheen ijoollee keenya gootu ani hin beeku. Tilmaamuun nama rakkisu. Maali yaaddeeti garuu mucayyoon kun? Maali rakkoon isheen ijoollee keenya irraa qabdu? Wayne. Gaawwamaa gochuun hin danda'amu. Rakkoo teeknikaa Ingiliffaati. Wanna biraa miti. Homaa gochuun hin danda'amu gaa. Egaa madaamiin tokkollee madaamiin hubattu numa hubatti garuu isheen akkasumaan wanni ishee immoo kanuma garantaanitti hiikkattiyyuu jechuudha. Waanuma isheen hojii ishee sirrii kanuma dubbatatti itti fakkaata jechuudha. Kanaaf madaamiin kanan dhagayini gurri madaamii kanan dhagayini jechuun barbaada. Kana dhageessennaan dhugaa ganaa nama Arabiyaa fiduu miti. Warruma ishee bira jiraniyyuu wanna biraatiin bira geggeessite dheeni yaada dhugaan isiniin jedha. Kanaaf du'aa godha akka madaamiin kana gurraan hin dhageenye. Akkasidha obboloota. Garuu wanni na ajaa'ibee na dhiisuu didee jechuudha. Waan akkasii kana viidiyoo akkasii kana jechuudha tiiktookii kana gubbaa sooshaal miidiyaa irratti ni argama jechuudha. Amma yeroo dhiyootii asitti duratti jechuudha yeroo gara biyya Arabaa deemanii akkasitti suura qabu. Qeensi naangalu garuu dhimmichi bakka akka kanatti qat jedhamee dhaabatameeti suurri ka'ama. Qeensi miila kee qeensi harka kee argamuu qaba. Bakka sirriitti bakka akkasii malee suura qofaadha kan akkasitti barbaadamu malee akkanatti viidiyoo waraabanii miidiyaa irra gallakkisanii madaamii ani hojii akkasiin danda'a ani hojii akkasiin hojjechuu danda'a ምናምን jedhanii viidiyoo waraabanii inni gadi lakkisanii kun yeroo dhiyoodha kan hin argaa jiru. Maalidha siiraa rabba'e moo maa inni waansaa moo ijoolluma keenyatu haala kanaan of mul'isuu barbaadeeti moo seera haaraatu haala kanaan ba'ee inni jedhu gaaffii natti ta'eera dhuguma warri beektan natti himaa. Maalidha waansaa? Waan numti isaa maalidha naa galuu hin dandeenye. Jechuun fakkeenyaaf nam tokko nama fudhachuu yoo barbaade fakkeenyaaf Itoophiyaa irraa jechuudha. Ejensiin Araba sanaaf haala xumuraa jiru afaan dandeessii biyya biraa hojjetteetti jedhee yoo himee fi wanni isaan godhan yoo jiraate akkanan quba qabutti jechuudha. Durii naasaa jira. Lakkoofsa mucayyoo sanii ejensii sanarraa fudhatanii otoo gara isaaniitti isheen hin dhufiin jechuudha. Otuma isheen biyya jirtu osoo haala wannoodhaniin xumuriin piroosesiin xumuriin jechuudha. Jalqaba afaan beekti yoo jedhame itti himamedha jechuudha. Maaliif isaan soban jaalatanii waan ta'eef akkanatti lakkoofsa ishee harkaa fudhatanii daariitiitti bilbilanii wajjin haasa'u jechuudha afaan Arabiffaa.
akka isheen afaan sana dandeessu cheek godhatu jechuudha. Sini na hubattu yaada. Akkasi malee akka kanatti viidiyoo waraabdee madam akkasiin hojjedha san hojii akkasiin danda'a minxarsoo jedhameenni viidiyoo gadi lakkifamu hin jiru. Yeroo dhiyoodha kan hin argaa jiru. Na maalidha kuni? Seera haaraatu akkanatti bahe moo maa inni waansa? Yommuu seera dhatee seera haaraa baheeramu ta'e afaan beektuun yoo dubbatti maal ta'a maaliif obboloota keetti gufuu taata jechuun barbaadee dhugaa baay'ee nama dinqa dhugaa. Akkasii obboloota mee namoonni yeroo dhiyootti gara biyya Arabaa deemtanii haala kanaan viidiyoo hojjettanii hojii akkamii akka hojjechuu dandeessanii viidiyoodhaan akkanatti waraabdanii warri madaamii keessanitti ergattanii deemtaniittanii jirtu dhugaa haala kanaadhaan deemamaayi ni jiraayi maaloodhanni maaliif ila beektanii namni yeroo tokko amma fakkeenyaaf amma mucayyoon kun amma nan hubadha haaraadha uumaan beektu osoo hojjettee beektitee afaan Arabaayyuu haasuuti turte garuu bakka akkana jedhii viidiyoo hojjedhu biyya alaa si erginaa hin jedhaniiti viidiyoo kana hojjechiisan jechuudha. Sigalee isheef yaadanii osoo hin taane bakka yookaan fooloo ittiin guddifachuu ta'a waan na bira. Namni keenya akkoo baay'ee nama ajaa'iba. Waa'ee fooloo isaanii waa'ee faayidaa isaanii malee waan as keessatti ergaa as keessatti darbee man hubatanii jechuudha. Arabni immoo kanuma bakka kanuma dhugaa gootii kanuma isa mucayyoon wallaalummaadhaan dubbattee isaan gara biraatti hiikkatu jechuudha. Kanaafi warri viidiyoo akkasii hojjechiistanii of qusattanii dhugaan isinii jedha. Maal isinii godha? Qoosni baay'ee jira. Qoosni lakkaa'amee hin dhumne itti fooloo guddifachuu yoo barbaaddan waanuma fooloon ittiin guddatamu qoosa gooftanii ittiin guddifachuu dandeessu. Kuni garuu mormarra wal taa'u jechuudha beektanii. Mormarra wal taa'u jechuudha waan isheen jette dhageessanittanii. Kana jechuun jara biratti baay'ee tokko bakka baay'ee jecha baay'ee gatii nama kaffachiisudha. Waan dhabuumaa waan godhu hin qabnu nagaan tura. Qoosumaa nan dhufeerra.